ajjecha duraan Tiraamp wal qabatee wanti hagammaa nu bira gahee hin jiru. Wanti hagammaa miidiyaa garaagaraatiin ibsamee hin jiru. Garuu taatee kanaan wal qabatee taatee kanaan kan wal fakkaatu fiilmii wayii bara 1989 kan bahee hin jira akka lakkoofsa Awurooppaatti. Fiilmiin kun maqaan isaa The Simpsons jedhama. Fiilmiin kun kan hojjetame ilma namaatiin osoo hin taane ashaangulliitii fakkeessuudhaan ilma namaatti irratti hojjetanii fiilmii kan irratti taateewwan kaayyoon fiilmii kanaa yookaan immoo wanti fiilmiin kun mul'isu wanta fuuldura bara 1989 achi yookaan immoo as wanta raawwatamu fiilmii kana irratti raawwatame jechuudha. Wantoonni fiilmii kana irratti hojjetamanii kan ta'anis jiru kan hin taanes jiru. Wantoota fiilmii kana irratti hojjetamanii akkasuma mul'atan keessaa koronaa yookiin COVID-19 bara inni dhufuu fi akkamitti akka dhufu eessarraa akka dhufu fiilmii kana irratti hojjetamee jira. Irratti hojjetame baruma fiilmii kana irratti hojjetame eessaa akka dhufu kama fiilmii kana irratti hojjetametu mul'ate jechuudha. Amma addunyaa irra jirtu kanarratti akkasuma kan biraa immoo Elsaabeet yookaan immoo nigistii UK kan turte bara kam akka mootii taatu bara kam akka duutu fiilmii san irratti hojjetameera jechuudha. Akkuma fiilmii san irratti hojjetame isinis bara kam akka nugusa taatee fi bara kam akka duutu kan wanti sun raawwatame jechuudha. Baruma fiilmii san irratti hojjetame duute baruma fiilmii san irratti hojjetame mootii taatee jechuudha. Waan baay'ee isin ajaa'ibudha. Akkasuma kan biraa immoo mootummaan Ameerikaa yookaan immoo namni Doonaald Tiraamp jedhamu kan fuulli isaallee akkasuma fakkaatu akkuma viidiyoo kanarra argaa jirtan kana kan fuuluma isaa fakkaatu kan maqaan isaa Tiraamp jedhamu akka aangoo bara 2016 aangoo Ameerikaa pirezidaantii Ameerikaa ta'u namni sun akka qabeenya Ameerikaa keessatti qabeenyaan nama sadarkaa qabu ta'ee fiilmii kana irratti hojjetameera jechuudha. Waan baay'ee isin ajaa'ibu fiilmii kana irratti hojjetameera jechuudha. Akkasuma wanni fiilmii san irratti hojjetame Doonaald Tiraamp namni Tiraamp jedhamu bara 2016 keessa akka lakkoofsa Awurooppaatti aangoo qabate. Akkasuma namni sun nama Ameerikaa keessatti qabeenya sadarkaa qabu jechuudha. Kan isin ajaa'ibu immoo waa'ee Tiraamp irratti akka Joo Baayiden dhufu namni Joo Baayiden jedhamu kan fuulli isaa akkasuma fakkaatu fiilmii kan irra jira jechuudha. Waan isin ajaa'ibu namni Tiraamp jedhamu deebi'eellee akka duula na filadhaa geggeessu bara kam aangoo akka qabatuu fi bara kam aangoo akka gadhiisu akkasuma deebi'ee pirezidaantii Ameerikaa ta'uudhaaf akka dorgomu bara 2024 kana keessa fiilmii kana irratti hojjetamee jira. Waan baay'ee isin ajaa'ibu akkasuma wanti isin ajaa'ibu irra caalaa ajaa'ibu fiilmii wanti fiilmii kana irratti hojjetame immoo akkuma viidiyoo kana irratti ilaalaa jirtan kan wanti baay'ee isin ajaa'ibu Doonaald Tiraamp akka rasaasaan rukutamu duula na filadhaa irratti akkasuma immoo namni Tiraampiin rasaasa kanaan ajjeesu nama ijoollee yookaan immoo fiilmii sana irratti ijaarsa ta'e yookaan immoo ijoollee ta'e kan hojjetame akka itti dhukaafame. Itti dhukaafamee immoo fiilmii sana irratti wanti hojjetamee jiru itti dhukaafamee hin du'a jedha fiilmii sana irratti 50-50 fi wanti fiilmii sanii fi wanti Tiraamp irratti amma ta'ame jechuudha. Guutumaan guututti jechuu baanus 50-50 raawwatamee jiras ta'ee jiras hin taanes waan baay'ee isin ajaa'ibudha. Fiilmiin kun maqaan isaa The Simpsons dha. Barri inni itti hojjetame bara 1989. Fiilmiin kun paartiidhaan deema. Paartii hagammaatti fiilmiin kun hin dhumanne dhimma hojjetamaa jira jechuudha. Fiilmii kana irratti wanti isin ajaa'ibu keessaa fiilmiin kun barreessitoota 40 barraa'ee fiilmii kana kan uume garuu nama tokko maqaan isaa Matt Groening jedhama. Waan baay'ee isin ajaa'ibudha. Namoonni baay'een fiilmiin kun fiilmii seexanaati. Seexanaan hojjetame akka seexanaatitti hojjetame jedhanii kan mormanii ani itti amanatee miti garuu wantoota tokko wantoota akkanaa wantoota fiilmii irratti raawwatamanii qabatamaan immoo mul'itan uummata kiyyaan biraan gaha jedheetiin waan kana qabadhee isiniif fidee jechuun fiilmii kana itti amanatee miti kan isiniif fidee wantoonni fiilmii kanarra hojjetame wantoonni qaama mul'ate 50-50 jechuun kan mul'ates jira kan hin mul'annes jira. Wantoonni tokko yoo waan dubbatan sun raawwatamu isin ajaa'ibeeta jechuun dubbiin nabii kennaa maamii of jechuun kan darbe dhiisanii kan dhufu waan haasaniif jedhan akkasuma jechuudha. Wantoonni dhufu yoo gijee tokko wanti hadha jedhame yoo wanti sun boru kan raawwatamu si ajaa'ibe jechuudha. Wanti kun maaliif akkas ta'e kan nama jechisiisudha. Fiilmii kana irratti waan isin ajaa'ibu keessaa wanti fiilmii kana irratti raawwatame wanta lafa raawwatamedha.
Wantoota kanneen keessaa wantoonni kun maaliif akka ta'an wanti fiilmii kanarratti ibsamee jiru wanti kun icciitiidha jechuudha. Icciitii fiilmiin kun icciitii qaba. Fakkeenyaaf Tiraamp irratti akka Tiraamp irratti dhugaafamu, Tiraamp akka aangoo qabatu, Tiraamp irratti akka imala Elsaabeet akka duutu, koronaan akka dhufu, akka miidhagu, eentu akka fidu, Tiraampiin eenyu akka ajjeesu, akkasuma immoo eentu akka irra dhukaasu, maaliif akka irra dhukaasan baakgiraawundi isaa wanti fiilmii kanarra ibsamee hin jiru. Fiilmiin kun paartiidhaan haga ammaatti mul'ataa waan ta'eef wanta xumurameetti fi akka fiilmii kanarratti jedhamu xumura fiilmichaa irratti wantoonni kunneen waan ifa bahu jechuudha. Yoo rabbi umrii kenna kaa'e waan arginu jechuudha waa'ee fiilmii kanarratti icciitiiwwan amma daddarbaaru kanarratti icciitiiwwan Tiraamp irratti raawwatame, icciitiiwwan Elsaabeetii, icciitiiwwan koronaa wantoota hedduu kan fiilmii kanarratti raawwatamee jiru hatta Iboolaa Afrikaa keessatti mul'ate waan hedduudha wantoonni fiilmii kana irratti raawwatame. Yoo rabbi umrii nu kaa'e xumura fiilmii kanarratti baakgiraawundii waan kanaa xumura waan kanaa kan agarru ta'a. Nuti immoo nama jechuun nuti uummanni Afrikaa immoo wantoota tokko argineetiin ka fiinnee itti bannu ta'a. Wanti kun dhugaadhallee kan jennu fiilmii kan dhugaadha maalillee kan jiran no. Fiilmii kan dhugaa jechuudhaaf miti kan jedhaa jiru wanta fiilmii kanarratti mul'ateef wanta qabatamaa mul'ate isinitti himaa jira. Namoonni baay'een gara hin taanetti na fudhatina isinii jechuu barbaada. Egaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa jirudha. Ammas irra deebiidhaan namoonni yuutuubii kana haaraa taate subscribe gochuun maatii yuutuubii keenyaa akka taate akkasuma like share gochuun jajjabeessaan dhaamsa keenya.